Yeroo baay'ee gaaffii nuti si gaafannu irratti maaliif nuuf hin deebistuu jettanii warri komii kaastanii gaaffiin har'a jalqaba irratti deebisuu barbaadu ATM warra qabdan jechuudha. Biyya kamuu jiraattanii keessattuu gaaffiin kun kan dhufe ijoollee Saawud Arabiyaa jiraattan baay'een keessan ATM kana akka qabdanidha. ATM kanarraati mallaqa keenya karaa gabaa gurraachaan ergachuu dandeenya. Akkasumas immoo Awaash baankii fi baankii daldala Itoophiyaa irratti ATM kanarraati dabarfachuu dandeenya kan jedhu ture. Isa kanarratti haala bareedaa ta'eetiin warri ATM qabdanii eessarratti akka erguu dandeessanii eessarratti immoo akka hin danda'amne isinii deebisuudhaaf itti aansuun immoo har'a Oktoobarii 16/2025 oolmaa sharafoota mallaqaa arras immoo kallattii lamarratti isinii qabadhee dhufee jira. Innis karaa gabaa gurraachaa fi akkasumallee baankii daldala Itoophiyaa irratti jechuudha. Awaash baankiis immoo akkuma jirutti jira. Daldala Itoophiyaa irratti yoo dabale Awaash baankii irrattis immoo ni dabalaa jedhee akkuma garaagarummaa qabu yookaan wal caaltiin achi jidduu jiru. Daldalli Itoophiyaa yoo dabalee Awaash immoo jalaa luka butatee caalattidha kan dabalu. Isa kanallee akkasittiin akkasiin hubachuu qabdan yeroo baay'ee irra deddeebiitiin isinitti maatii ture. Bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa ta'u, nagaas immoo hin dagannee jirtu jecha yeroo jalqabaaf gara mana kanaatti warri dhuftanii sabiskiraabii gochuutiin maatii keenyatti dabalama. Akkasumas immoo viidiyoon kun nu fayyadeera, irraa barannee irraa hubanneerra. Kaaniif immoo sheerii haa ta'u yoo jettanii kan yaaddanidha yoo ta'e fedha keessaniin laayik sheer gochuudhaan turtii keessan aga xumura viidiyoo kanaatti na waliin godhaa. Harrigaa Oktoobarii 16/2025 Joordaan dinaaraa fi doolaaraa, Ameerikaa doolaarii, yuuroo, Oman riyaal, Saawud Arabiyaa riyaal, Katar riyaal, Kanaadaa doolaar, Chaayinaa yeewwan, Turkii riilee, Yaman riyaal, Awustiraaliyaa doolaar, Kuweet diinaar, Dubaay dirham, akkasuma paawundi starlingii, Beerut doolaar, Ijiptaan paawundii, Suuziin firankii, Siwiidin keroonii, Bahareen diinaar, Indiyaan ruupii, Israa'el shekelii fi kanneen kana fakkaatanii jechuudha. Kananii karaa gabaa gurraachaa fi akkasumas immoo baankii daldala Itoophiyaa irratti isinii qabadhee jiru. Har'a immoo baankii irrattis immoo dabalee jira. Baankii daldala Itoophiyaa irratti yoo dabalee gaa Awaash baankii irratti immoo caalaatti akka dabaleedha kan isin beekuu fi hubachuu qabdan. Yeroo hundumaa viidiyoon hojjedhu keessaa garaagarummaa baankolii jidduu jirullee otoo isinitti himiin darbe. Akkuma isiniin jedhee warri ATM qabdanii gabaa gurraacha irratti achirraa dabarfachuu dandeenya. Akkasumallee baankii daldala Itoophiyaa irrattis ta'e Awaash baankii irrattis ATM keenyarraati tiraansferii godhachuu dandeenya. Warri jettan gaaffii kana deebisuun barbaada waan ta'eef sirriitti na dhaggeeffadha. Gaaffii yoo gaafattanii viidiyoo aga xumuraatti dhaggeeffachuun dirqama. Sababni isaa deebii keessanidha waan ta'eef gabaa gurraacha irratti ATM keessanirraati dabarfachuu hin dandeessani. Sababni isaa gabaa gurraatti siisteema mataa isaa danda'e qofaatti kan qabudha waan ta'eef isa sanarratti abbumti hundi seenee achirratti dabarsuu hin danda'u jechuudha. Dallaalota warra achi keessaa haala isaa hundumaa piroosisii jiru hundumaa guutanii irratti hojjechaa jiraniin alatti namni kamiyyuu gabaa gurraacha irratti erguu fi dabarsuu hin danda'u. Kuni akkasittiin deebii keessaanii baankii daldala Itoophiyaa irrattis ta'e Awaash baankii irratti baankii kamuu Itoophiyaa keessa kan jiru baankii seera qabeessa irratti garuu ATM keessan irraati dabarsuutii dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf baankii daldala Itoophiyaa irraa Awaash baankiitu caala. Isin immoo ATM kan harka keessan irraa qabdan yoo jiraatanii achirratti dabarfachuutii dandeessu. Garaagarummaan baankii Awaashiif daldala Itoophiyaa jidduu jiru immoo maali yoo jettan yoo baankii daldala Itoophiyaa irratti kan dabarsitan yoo ta'e yeroo sanatti isiniif qaqqabaa jechuudha. Maaliif intarnaashinaal baankii yookaan immoo isa baankii beekamaa waan ta'eef baankiin daldala Itoophiyaa akkasuma immoo Awaashis immoo ATM keessan irraa Awaash baankii irratti yoo tiraansferii gootan guyyaa 2-3-4 illee qilleensarraa isin jalaatii turuu danda'a. Isa booda dabarfachuu yookaan tiraansferii godhachuutii ni dandeessu. Baankii daldala Itoophiyaa irratti garuu yeroo sanadha kan inni qaqqabu jechuudha. Baankii kaan irratti immoo guyyaa 2-3 erga turee qilleensarra arga turee booda isiniif qaqqabuu danda'a. Gabaabumatti karaa gabaa gurraacha irratti ergachuu hin dandeessan ATM keessan irraati. Yoo dallaalaan dhufee kallattii manatti isinirraa fuudhee malee ATM keessanirraa garuu dallaalaa irratti dabarfachuu dandeessu. Biyyuma sana keessa teessanii biyya sana keessatti ergachuu dandeessu. Dallaalaan immoo isinirraa fuudhee gara baankii yookaan immoo gara Itoophiyaatti ni dabarsaa jechuudha karaa siisteema ofii isaatii beekuutiin. Kanaan alatti ofii keessan harka keessanii gabaa gurraacha irratti ATM irraa dabarfannaa waan jedhu hin danda'amu. Isiniin jechuu barbaadanii baankii kamirratti immoo biyya kamuu teessanuu eessattiyyuu erguu fi dabarfachuu akka dandeessan asumarraan gaaffii keessaniif deebiidha.
Gaaffiin dabalataa jiraasis immoo akkasuma fuulduratti deebisaatii gara oolmaa sharafoota maallaqaa guyyaarraa ittiin oolee karaa gabaa gurraachaa fi akkasumallee baankii daldala Itoophiyaa irratti Awaash baankii irrattis immoo yoo daldala irratti dabalee Awaash irraas akka qannase yoo daldala irratti dabalee immoo Awaash irrattis immoo akka dabalee akkasittiin beekuutii qabdu piliis sirriittiin hubadhaa. Tokkoffaa irratti Joordaan Dinaaradha kan nuti ilaallu karaa gabaa gurraachaa. Joordaan Dinaarri guyyaa har'aa karaa gabaa gurraachaa 227 tuqaa saantiima 39tiin oliitu jira. Karaa baankii immoo Joordaan Dinaarri tokko 208 tuqaa saantiima 60tiin olii jira jechuudha. Yoo dinaara ta'e doolaara yoo ta'e immoo Ameerikaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaa 161 tuqaa saantiima 22 karaa baankiis immoo 141 tuqaa saantiima 84tiin olii jira. Haala kanaan doolaara tokko baay'isuu 161 tuqaa 22 jettanii argachuutii dandeessu. Inni itti aanu Ameerikaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaa guyyaa har'aatii 161 tuqaa saantiima 22 karaa baankiis immoo 141 tuqaa saantiima 84tiin oliitu jira. Yuuroonis immoo karaa gabaa gurraachaa 187 tuqaa saantiima 81 karaa baankii 165 tuqaa saantiima 33tiin olii jira. As jidduutti warri lakkoofsa bilbilaa nagaafattan guyyaa kaleessaa linkii feesbuukii kiyyaallee asalasinii kaa'ee ture. Warri nagaafattan kallattiidhaan dhuftanii gaaffii biraa osoo hin taane dalaala Saawudiif Dubaayii jiru karaa gabaa gurraachaa lakkoofsa naaf kennii kan maallaqa ergu jettanii yoo na barreessitan atattamaan isinii deebisuu danda'a. Kan kanarraa fi gaaffii biraa deebisuu isin affeeruutiin danda'u sumarraan dhiifamanaaf godha. Waan hin beekne tokko immoo beekedha yoo isinitti hime anaaf isiniifis gaarii waan hin taaneef kanan isin deeggaruu danda'u. Ijoolleen Dubaayii jirtan lakkoofsa dallaalaa qofa warri barbaadan kanan barbaadettanii gabaabsitanii teekstii naa gochuu dandeessu. Akkasumallee warri Saawudi Arabiyaa jirtanii jechuudha. Isa kana asumarraatiin naaf hubadha. Akkasumallee lakkoofsa bilbilaas immoo isinii kaa'eera. Yoo lakkoofsi bilbilaa isinii ba'uu baate karaa feesbuukiitiin hayyuunaan jettan gaaffii keessanii deebii isinii kennuutiin danda'a. Gaaffiin amma isinitti himee kanarraa yoo qabaattan ta'e jechuudha. Inni itti aanu Oomaan Riyaalii tokko karaa gabaa gurraachaa 419 tuqaa 0 saantiima 24 karaa baankiis immoo Oomaan Riyaalii tokko 384 tuqaa saantiima 64 Saawudi Arabiyaa Riyaalii karaa gabaa gurraachaa guyyaa har'aa 42 tuqaa saantiima 96 karaa baankiis immoo 37 tuqaa saantiima 82tiin olii jira jechuudha. Karaa baankiis immoo har'a saantiima agatee biyyoota hundarratti iyyuu dabaleetu jira. Inni itti aanu Katar Riyaalii tokko karaa gabaa gurraachaa guyyaa har'aa 43 tuqaa saantiima 12 karaa baankiis immoo Katar Riyaalii tokko 40 tuqaa saantiima 55tiin olii jira. Inni itti aanu Kanaadaa doolaarri karaa gabaa gurraachaa 114 tuqaa saantiima 66 karaa baankii immoo 105 tuqaa saantiima 29tiin oliitu jira. Akkasuma inni itti aanu Chaayinaa Yawaan karaa gabaa gurraachaa 22 tuqaa saantiima 60 karaa baankii immoo 19 tuqaa saantiima 53 Turkii Riilee karaa gabaa gurraachaa 3 tuqaa saantiima 84 karaa baankii 3 tuqaa saantiima 53 inni itti aanu Yaman Riyaalii tokko karaa gabaa gurraachaa 0 tuqaa saantiima 67 karaa baankiis immoo 0 tuqaa saantiima 62tiin oliitu jira. Akkasuma Awustiraaliyaa doolaarri karaa gabaa gurraachaa 104 tuqaa saantiima 76 karaa baankii 96 tuqaa saantiima 13 Kuweet Dinaarri karaa gabaa gurraachaa 526 tuqaa saantiima 98 karaa baankiis immoo Kuweet Dinaarri tokko guyyaa har'aa 454 tuqaa saantiima 91 Dubaay Diraam karaa gabaa gurraachaa 43 tuqaa saantiima 87tiin olii jira. Karaa baankii immoo isaa Dubaay Diraamni tokko guyyaa har'aa 38 tuqaa saantiima 62tiin olii jira. Dubaay immoo guyyaa kaleessaa fi har'a irratti xiqqoo qannaseetu jira. Kun immoo hin amansiisu jechuudha. Fuulduratti waan dabaludha. Sababni isaa guyyaa eeggaddaa 47 iyyuu ta'eetu ture jechuudha. 47 irrayyuu galee ture. Ijoolleen 45 haga 46tti ergatan ijoolleen ani beeku jiru. Dallaalamanii beekurraan iyyuu jechuudha. Isa kan akkasitti hubadhaa gadi bu'ee hin jedhamu. Wantichi hin amansiisu borummoo kan kanaan olitti darbuu danda'a waan ta'eef sanas ta'e kana dabalees qannasees isu nu qorrisiisu dhimma biyya keenya wajjin waliin deemu warri jettan illee ni jirtu. Inni itti aanu paawundi sterlingii karaa gabaa gurraachaa 200 fi
16 saantiba 33 akkasuma karaa baankii paawundi sterlingiin tokko 186 saantiba 68 beeruuti doolaarrii karaa gabaa gurraachaa 161 saantiba 12tiin olii jira. Harrayyoon jarjara haseetee dhiifamanaa godha. Sababni isaa xiqqoo waan biizii ta'uu fi dafii viidiyoo simbira qaqqabsiisee gara hojiitti deebi'uudhaa fi isa kana immoo dirqama waliif hubachuu qabna qimamoonni. Inni itti aanu Ijiptaan paawundii karaa gabaa gurraachaa 3 saantiba 38 karaa baankii immoo 3 saantiba 11ti. Inni itti aanu suuziin firaankii karaa gabaa gurraachaa 202 saantiba 12 karaa baankiis immoo 175.00. Suudiin kiroonii karaa gabaa gurraachaa 17 saantiba 60 karaa baankiis immoo 15 saantiba 65. Bahariin dinaarri tokko karaa gabaa gurraachaa guyyaa har'aa 427 saantiba 19 karaa baankiis immoo bahariin dinaarri tokko guyyaa har'aa 392 saantiba 38. Inni itti aanu indiyaan ruupii karaa gabaa gurraachaa 1 saantiba 83 karaa baankiis immoo 1 saantiba 68. Inni itti aanuu fi inni dhumaa Israa'el shekel karaa gabaa gurraachaa 48 saantiba 84 karaa baankiis immoo Israa'el birriin tokko birri warra Israa'el birrii tokko jechuun baankii daldala Itoophiyaa irratti 44 saantiba 83tiin olii jira. Sharafoonni maallaqaa guyyaa har'aa Oktooberii 16 2025 karaa baankii fi gabaa gurraachaa ala kanaatiin oliitu jira. Inni itti aanu gaffii akkuma jalqaba irratti dubbadheellee isinii deebisee warri ATM qabdanii biyya kam keessa yoo jiraatanii baankii barbaadanii biyya barbaadan irratti ergachuutii dandeessu. Garuu karaa gabaa gurraachaa ergachuu hin dandeessanii. Akkasuma immoo yeroo baankii irratti ATMtiin tiraansferii goonu hagam kutataa birrii meeqa qannasaa kan jedhu isa kana hin agarsiisu jechuudha. Hagam akka kutee meeqa akka ta'e isa kana wanti inni adda baasee kaa'ee hin jiru. Garuu immoo ergachuu akka dandeessan gaaffii keessaniif deebii dheedheetii yaada. Viidiyoon har'aa isinii qabadheetii dhufee kana fakkaataa bakka dogoggorri jirutti gaaffiin hin deebine yoo jiraate borus immoo inuma jirra yoo waaqayyo jedhe waan ta'eef viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufee isinii deebisuu hin danda'a. Muufii fi aarii tokko malee warri lakkoofsa daldalaa barbaadan karaa feesbuukii na dubbisuutii dandeessu. Akkasumallee as gubbaa irratti yeroo meeqa maxxansee ture waan ta'eef fudhattanii na dubbisuu dandeessu. Anis immoo gaaffii keessaniif deebii gaaffii daldalaa lakkoofsa daldalaan irratti gaaffii gara biraa kun meeqa ta'a sun akkasii kan jedhu irratti keessaan isin keessumsiisuu hin danda'u akkuma asirratti jedhu waan ta'eef isa kanaaf immoo dhiifamanaa godha. Viidiyoo biraa nagaa dhufutti egaa isa kana laayik sheer gochuu keessan pilees namni kamuu akka biraan darbine agarsiisaniif danda'ame akkas gochuutiin jajjabeessaa. Isinis immoo ni fayyadamaa jirtu yoo ta'e faayidaa keessan nama biraaf illee sheerii godhaa. Isaanis haa argatanii haa qaqqabu jecha baay'ee.